Akkam jirtu mata bal'aa egaa bakkan jiru laalaa baay'ee bareeda Oromiyaan duruu baay'ee bareeddi har'a wayifan gara keessan dhufeenis maal isinitti fakkaate poolisii 20 seeneerraa guddaa galatoomaa jecha yaadannoodhaaf akkanaa ta'uudhaaf jechuudha poolisii koo warra jarreen 20 taatanii fi barumsa xiqqoo tokkoon isinii qabadhee dhiyaadheera innis maal isinitti fakkaate barduratti itti dhaa'edhan garba tokkoo fi mootii tokkotu waliin jiraata ture. Egaa akkuma isinitti mee mootiin kunii fi garbi kun osuma yeroo dheeraa wal faana jiraatanii garbi kun amala wayii qaba. Innis maal inni wanti hamaan kamiyyuu jireenya isaa irratti haa ta'u jireenya mootii sanaa irratti gaafa ta'u gaarii fidhaa jedhee deebisa. Kamiyyuu haa ta'u wanna jireenya isaaniitti akka isaan gaddan akka isaan gunguman kamiyyuu yeroo jireenya isaaniitti dhufu gaarii fidha mootii jedhee yeroo hundumaa dabarsaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootiin suni gaarii jedhee hamma waamutti gahee ture jechuudha garba kanaatiin. Egaa gaaf tokko maaltu ta'a mootiin kunii fi garbi kunii gara biyya biraa soo imalaa jiraniiti mootiin kunii fardarraa ni kufaa jechuudha. Fardarraatti gaafa kufu qaamni mootii sanaa baay'ee madaa'ee baay'ee miidhame garmalee jechuudha. Har'as garbi kun maal jedha mootii gaarii fidhaa'edhaan akkamumatti gaarii fidhetta ani dhaqni koo akkana dhiige akkana miidhame dhaqni koo hundumtuu akkana dhiige akkamitti gaarii fidha jettaa jedheetu mootiin sun maal godha garba sanaatiin dhiitee achitti dhiisee deemaa jechuudha. Egaa mootiin sun kophaa isaa gara biyya sanaatti imalee jechuudha. Gaafa biyya sana galuu akka seera biyya sanaatti immoo maaltu jira nama haaraa gara biyya sanaa dhufee waaqa isaaniitiif aarsaa godhanii dhiyeessu jechuudha. Gaafa kana mootiin sun kophaa isaa waan imalee achi seenee fi aarsaa isa gochuudhaaf gaafa waaqa isaanii fuuldura dhiyeessan jechuudha jarri biyya sanaa. Waaqni isaanii maal jedha ani nama kanan furadhu jedhee isaanii deebisa maaliif jennaan qaamni isaa dhidhiigeera baay'ee madaa'eera akkamumatti nama kananaaf dhiyeessitu jedhee nama sanan barbaadu jedhee fuudhanii biraatii bahu jechuudha. Sana booda mootiin sun maal jedha dhugaattuu gaarii fidhaa jedhee garba sanaatiin dhaqee dhifama naa godhi dhugaa keeti gaarii fidhaa silaa osoo nan hin madoofne ta'ee nan ajjeefaman ture jedheennaani garbi sun maal jedhee deebisaa fi atis anaan asitti dhiittee deemuun kee gaarii fidhaa jedhan silaa qaamni kan kee akkana ta'u gaafa arganii anaan aarsaa godhu ture kanaafuu anaatiinis asitti na dhiittee deemuun kee gaarii fidhaa jedheedhama. Kanaafuu dhiitamee darbuunsaa suni carraa jireenya haaraa jireenya dhugaa haaraa kolfa gara biraa haaraa bilisummaa haaraa kana hundumaa fidee dhufa dhiitamanii darbuunis haa ta'u waan adda addaatiin qoramuuni carraa jireenya gara biraa namaaf kenna malee jireenya kana dura jiraachaa turtanii gaditti isin hin jiraachisuu jechuun barbaada. Kanaaf guddaa galatoomaa. Egaa Oromiyaa balloo biyya bareedduun jira Wallaggaan jira eebbifama milkaa'inaaf yaa ijoollee ko meena dhagaa wayiin siniin jedha yaa shamarran biyya Arabaa kan ijoollee naataatanis kan haadha naataatanis kan obboleettii naataatanis obboleettii qotusuu angafa kan naataatanis meena dhaggeeffadhaa dhaamsa tiyyatana yaa ijoollee ko mee dhagaa mee manuma maadaamitiin bahina mee manuma maadaamii hojjedha rabbiitu ashkara biyya ormaa nu godhe rabbiitu garadii biyya ormaa nu godhe rabbii garadii Arabaa nu godhe rabbiin haga garadii Arabaa kana yeelaa nu baasutti mee manuma maadaamii usaatuma hojjedha danda'a beelas rakkoos eeboos danda'a maaliif isiniin jedhe beektu ji'a lama keessatti ijoollee afurtu biyya Dubaay keessatti ijoollee afur haalaan beekamne tuni afraffaadha qabbanneedhaas ijoollee afurtu du'e tuni afraffaadha haalaan beekamne dhibeen du'anii namaan du'anii waan hin beekamne du'anii bicha maatiin quba qabaa jechuudha. Nama gaddisiisa yaa ijoollee piliis rabbi sodaadha manuma maadaamii keessan sinii wayya biyaan reeffi keessan kabajaadhaan biyya keessanitti sinii gala waan ta'eef adaraa